السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتنا بليوان كيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله أرى لي فيديو هاروك أبدي سنين أفجرا فيديو نرامو بليوان كيا تو غافي نجافته نما لمتو نجافته غافي واي قام سالا كان نما هوكسيسو كان ركن مقام سالا را نجافتني kanaaf wanta beeku hundarraa wanta anarra gaheerraa maaliif akka namarra dhufurraa furmaanni isaa hoo maal ka jedhu qabadhee isinii dhufee jira. Haga gama video kiyyaan deemneen duratti warri video kiyya kana faarawaa taatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa idaamaa waa hedduu walirraa barannaa wal barsiifna inshaallaa. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatoomaa galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana tura. Yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf barreessaa. Fayyaan faayaa fayyaan saalfii hin qabu qaanee hin qabu wanta isin dhibee wanta beeku hundarraa isinii qooda akkasuma ka beektanillee jalatti naa barreessaa. walirraa baranna waan ta'eef inshallah video jaallattan ammoo like godhuu hin irraanfatina likein keessan na jajjabeessa. Gama video kiyyaatti yoo tare qaamni saalaa kan nama hooksisu maaliif nama hooksisaa maaliif akkas nama tahaa ka jedhu sababa isaa wanti nirraa ka'e naaf hin galle. Qaama saalaa dubartii kanarratti hedduutu mul'ata persentii 100 keessaa gara persentii 70-80 ka ga'u dubartiitti irratti mul'ata jedha. Qorannoon garagaraa kanarratti geggeeffamee dhiirris hin qaba garuu harkarra baay'inaan ka qaama saalaa hooksisuu kana godhatu dubartiidha. Sababni isaa naan galle sababni isaa akka kiyyatti yoon itti yaadee jedhu sababa nukunoo dhiigi laguun xuriin ji'aan adda addaan nutti dhufa sababa sanii xuriin qaama keenya keessaa gadi bahaa moodeesii garagaraa ka qaama keenyaaf ta'uuf hin taanes illee itti fayyadamna. Ammas yeroo baay'ee paantii faa surree faa wajjirraan godhanna. Lafa oo'innaa faa keessa yoo tahe qaamni keenya walitti dafeeti sababa san infekshinii wayii faa nu godhatuun faa mala natti fakkaata wanti inni dubartiirratti akkanatti baay'atuufi qaamni saalaa kun waan inni nama hooksisuu fi afuuffee fincaanii yookaan afuuffaa fincaanii ka fincaan wayitanu fincoofnu kanatu infekshinii godhata. Sababa sanarraa ka ka'e ani as dura yeroo takkallee keessaa yeroo lamanarra qunnamee jira. Obboleewwan kiyya ka wanti akkanaa isinirra qunname isin qofaa miti jechuu kiyyaa fi mudannoo kiyyallee kaas duraa isiniif hima inshaallaa. Ani yeroo takka caalaallee yeroo lama natti deebi'ee jira. Yeroo tokkoffaadha ka inni natti dhufe turee jira. Inni heerumnee haadha manaatii miti baradhaa barattuu taheeti jechuudha ka inni natti dhufe. Yeroo jalqabu fincaan amma natti deebi'uu jalqabe fincaan amma natti deebi'uu jalqabe deebi'ee qaamni saalaa na hooksisuu jalqabe akkasumatti yeroo duraati maaliif akka irraa natti dhufe hin beeku naan galle waanuma inni irraa natti dhufe iyyuu eegammaatiyyuu hin beeku nama tokkotti nimnee hin sodaadhe akkasumatti dhoksee osuma deemuni fincaan amma na dhufuu jalqabe itti aansee qaamni kiyya na hooksisuu jalqabe xixiqqeessee deebi'ee ammallee fincaani guddaallee narraan bahu yeroo mana fincaanii seenu xiqqaa tokko bichatti narraa baha garuu ammatti na deebisa. Haga fincaanuma san iyyuu qabachuu dadhabu takka na ga'e deemee ammoo dhiiga hunda fincaan kiyya jijjiirame dhiiga wajjin narraa gadi bahuu jalqabe dhiiga baafatuu jalqabe jennaan sodaadheeti dafee ufuma kiyyaa nama tokkotti illee osoo hin himini deemeeti mana yaalaa dhaqe. Mana yaalaa yeroo dhaqe doktoriin fincaan narraa fuutee fincaan cheekii gootee laalteeti infekshinii afuuffee fincaaniiti kun wama nama hundarratti argamu keessattuu dubartii faa yeroo baay'ee irratti argamanaan jette kiniinii wayii naaf kennite. Kiniinii san fudhadheeti guyyuma lama keessatti iyyuu adda jalqabee borumtaayyuu narraa bade garuu kiniinii san fudhadhee akkasitti fixee jira jechuudha. Akkasuma obboleewwan kiyyoona hedduun isaanii akkasuma takkanaa kun qunnamee himatu sodaatanii hedduutu waliin rakkataa jira. Mallattoon isaa nama hundarratti tokko miti garuu garagara yeroo baay'ee kan inni mul'atu fincaan amma dafee nama qabuudha. Gara mana fincaanii amma nama deddeebisuu yoo nama dhufes fincaan guddaan namarraa hin ba'u. Akkasuma fincaan kunillee bifa isaa jijjiirata. Qaamni saalaa kun hedduu tokko nama hooksisa
deebi'ee dhumarratti ammoo wanta akka dhiiga faa makatee faa namarraa ba'a jechuudha mallattoo akkasii kan irratti mul'ate wanta kana yoo deebi'ee sarchii godhullee waanuma akkanaa kana ka baay'inaan namarratti mul'atu garuu wanti kun wanta laafaadha jedhanii yoo ofirratti dhiisanii ture yoo ka ofirraa yeroodhaan hin yaalle boodarratti miidhaa guddaa faa namarra geessuun mala ofirratti dhiisuun bareedaa miti yeroo duraa kanaaf ammoo wayita inni namatti dhufee jedhe kun waanuma nama hundarratti mul'atu waan ta'eef dafanii furmaata isaa yaala isaa yeroodhaan barbaaduudha ofitti dhiisuu miti ofitti callisuu miti jechuudha yoo ka ofitti callisan ta'e boodarra miidhaa guddaa namarra geessa fayyaan faaya fayyaan qaanii hin qabdu yoo wanti akkanaa isin qunname hin saalfatinaa yeroodhaan ofirraa yaala isiniin jedha yoo wanti akkanaa kan namarratti mul'atu ta'e osoo mana yaalaa hin deemne wanti mana keessatti nu godhuu qabnu jechuudha mana keenya keessatti ofirraa yaaluu ni qabnu furmaanni isaa tokkoffaa wanti akkanaa yoo ka nama qunnamu ta'e wanta akka saamunaa faa shaampoo faa qaama keenya hin qulqulleessine jennee wanta akkasii qaama keenyatti dhiheessuu hin qabnu yeroo qaamni keenya akkasii infekshinii nu godhatee baakteeriyaan qaama keenya irratti nu hooksisuu miti yeroo qaamni keenya fayyaa qabu wanta akka saamunaa shaampoo waanuma urgaahaa ta'eyyuu qaama keenya bishaan malee wanta biraa irraa fageessuu qabna akkasuma wanta kaafiinii hedduu of keessaa qabu wanta akka bunaa faa shaayii faa soodaa garagaraa kanneen dhugaatii lallaafaa kanneen faa yoo ofirraa dhiisne bareedaa jedhama wanti sun namatti baay'isaa wanti akka sukkaaraa of keessaa qabu mimmi'aan kunillee namatti baay'isa jedhama bakka sanii bishaan baay'isanii dhuguudha ammas wanta akka furuutii faa soorata kaafiinii of keessaa hin qabne sooratuu qabna innillee nu gargaarama jedhama ammas obboleettiin tiyya takka wanta naan jette loomii fi beeking soodaa faa walitti hidha'eeti qaama kiyyaan dhiqadha yeroo sanitti hedduu tokko na gubaa garuu xiqqoo yeroo booda ammas namatti deddeebi'a jedhama namatti deddeebi'a naan jettee jirti wanta akka beeking soodaa sanfaa osoo qaama kee tuqsisuu baatte bareeda jedhaan ani qaamni namaa kunin akkuma fuula keenyaati fuula keenya caarayyuu laafaadha wanta argine gara qaama keenyaa kana dhiheessinee bareeda natti hin fakkaatu wanta akka beeking soodaa wanta akka leemunaa wanta nama gubu kanneen osoo qaama keenyatti dhiheessuu baanne bareedaadha jedhaani ammas namni gariin apple cider vinegar illee ittiin dhiqataa garuu akka kiyyatti ittiin hin dhiqatinaa waanuma ta'eyyuu ta'u qaama keessanitti hin kaleessinaa isiniin jedha ani yeroo lama natti dhufe isiniin jedhee jira yeroo tokkoffaadha hin beekne akkasitti ofirra tursiiseeti deemee mana yaalaa dhaqee furmaata argadhe yeroo lammaffaa ammoo ulfaa'ee yeroo dubartii ulfaallee yeroo hedduu irratti mul'ata ulfa ta'e akkasitti sababa ulfa saniif yeroo lammaffaa natti deebi'e yeroo sanitti wanta ani godhe osoo haga doktora bira deemee cheekaappii of hin godhin dura soogidda fuudhee soogidda amma biyya keenyaa ka orgaanikaasan bishaan danfiseeti yookaan bishaan oowwaa bishaan sirriitti danfe osoo hin ta'in akka soogiddaan walitti makamuu fi bishaan oowwaa soogidda sanitti godheeti wanta akka sahaanaa wayitti godhee gubbarra taa'ee xiqqoo soogidda saniif bishaan sun qaama kiyyatti oowwee xiqqoo tokko aga daqiiqaa 30 tokko qaama kiyya irra taa'ee deebi'eeti kokonaatii orgaanikii qaama kiyya dibadha yeroo sanii fooksisa sanii nyaataa wanta qaamni kiyya akka hin diimannee fi akka shifaan garagaraa natti hin baane fooksisa saniifillee lashnatti godha haga guyyaa takka lama na fayyada jechuudha garuu deebi'ee anumatti deebi'a wanti mana keessatti nu godhannu kun yeroodhaa fi xiqqoo tokko nama fayyada malee agasmara namarraa hin fayyisu garuu yoo carraa mana yaalaa deemu argattan yoo deemtanii doktora keessanitti himattanii qoricha isiniif katabee qoricha isaaf ta'u argattan bareedaadha isiniin jedha ofirraan teechisina wanta akkanaa isin qunnamee jennaan booda egar wanti guddaan isinirraa dhufa waan ta'eef haga mana yaalaan deemni garuu bishaan soogidda wajjin walitti danfistanii haga daqiiqaa 30 bishaan sanirra teettaniiti kokonaatii orgaanikii yoo argattan kokonaatii qaama keessan kokonaatii illeen zayiti maanuu qaama keenyatti gadi nyaannu
nu rifeensa keenyaaf dibannu waan ta'eef miidhaa guddaa namarra hin geessu akkasuma antioksidantii of keessaa qaba baakteeriyaa qaama keenya irra jiru sanillee ajjeesuudhaatti dandeettii qaba waan ta'eef kokonaatii san dibattaniiti wajjin xiqqoo tokko lash isinitti godha jechuudha itti fayyadama haala saniin fayyadame an xiqqoo tokko gabnarraa godhe garuu irra caalaa faarmaasii illee dhaqxanii wanta infekshinii qaama saalaa jettanii yoo ka gaafattan ta'e wanti dibamu akka dibatamu akka kireemii faalling mana farmaasitti illee hin gurgurama garuu irra guddaa wanta hin jedhu yoo ka dubbistaniiti wanti sun qaama keessaniif hin ta'a jettanii karratti beektan ta'e yeroo isaa karraan dabarre laaltanii mana farmaasii deemtanii bitatuu dandeettan qoricha guyyuma takkaaf lamaan isinirraa fayyisa qorichi mana yaalaati yoo isiniif mijate ammoo mana yaalaa dhaqxaniiti yeroodhaan qoricha isiniif barreessanitti fayyadamtanii guyyaa tokkoof lama keessatti isinirraa fayya yoo ka qorichatti argattanii garuu wanta laaftu seetanii ofirra tursiistan miidhaa guddaa isinirra fidaa ofittiin callisinaa isiniin jedha viidiyoon narraa kana fakkaata inshallah yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina obboleewwan keessaniif illee share godhaadhaan irraa fayyadamanii obboleewwan keenya mana keessatti wanta akkanaatiin irraa rakkachaa jiran hedduutu jira kana fakkaata inshallah gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf ka'a yaada keessanis akkasuma karaa jalaatiin naaf ka'a dubbisee isiniif deebisa inshallah aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti arraaf assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh